Gosummaa maaloo jala namni kan sirbuuf hannaaf waan biraa fi mitiko. Gosummaa Harargee diidee duuba qaamota jiran. Dubbii Shimallistan yoo agartu Harargee warri diige guutummaatti jaarmiyoota kana jechuu ni dandeessa. Warroota gosi jala dhokotan kana jechuu ni dandeessa. Ashama akkam jirtu daawwattoota fi hordoftoota Voice of Oromia bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa dhaqqabu jennaa. Deebinee dhufnee jirra. Wanti dhufneef har'a immoo dhimma jabaa irratti mari'achuu qabnu kan isinis yaada irra kennachuu qabdan kan ammoo nutis yaada keenyatti kennannee yaada keessanitti baruu qabnudha. Kunis maali jaarmiyoota Harargee keessatti ijaaraman maqaa gosaatiin ijaaramanii ummata Harargee qoqqoodanii ummata san balaa jala buusan ummata Oromoo Harargee Somaalee warra fakkeessan badii isaanitti jiran namoota dhuunfaa gocha kana duuba jiran isin biraan geenya. Jaarmiyoonni Harargeedhaaf ijaaraman bu'aan isaanii maali? Gosummaan ijaaramuun bu'aan isaa maali? Kan jiru bal'inaan isin biraan geenya. Jalqaba irratti hundi keessan mee waan jaarmiyoota kanaa waan yaaddan yaada keessan kennadhaa. Nuti immoo yaada keenya kennannaa haga xumuraatti immoo dhaggeeffattanii sana booda yaada keessan kennattanii jechuu keenya irra dhaabbattanii. Dhimmi dhufnee fi jaarmiyoota Harargeetti ijaaraman kan amma uummanni mormaa jirudha. Kan uummanni didaa jirudha. Waggoota dhiyoo as wantoota nuti haalaan agarre keessaa keessumaa erga ministeerri muummee Abiyyi Ahmad aangoo qabatee wanti nuti Itoophiyaatti baay'ee agarre keessumaa Oromoo biratti nuti agarre keessaa qoqqoodamiinsa hammaateedha. Qoqqoodamiinsa kana duuba mootummaan akka jiru ni amanamaa. Faallaa kana garuu mootummaadhaan alatti gareewwan ijaaramaniif dantaa dhuunfaa qaban hedduun isaanii jaarmiyoota mataa isaanii ijaaranii wayita uummata qoqqoodan addatti uummata Harargee uummata jabaa irratti xiyyeeffatanii uummata gara laafeessa uummata gartee dhugaasan irratti xiyyeeffatanii uummata sun diigan argaa turre jechuudha. Jaarmiyoota maqaa gosaatiin ijaaramanii yookaan jaarmiyoonni maqaa gosaaf gara jaarmiyoonni waggoota dheeraadhaaf ijaaraman turaniiru. Jaarmiyoonni waggoota dheeraaf kan ijaaraman garuu uummata gargaaruuf ture. Uummata ittiin dandamachiisuuf ture balaawwan dhaqqaban. Keessumaa jaarmiyoonni biyya alaatti ijaaraman uummata keenya biyya alaatti rakkatan faa bira dhaabbachuudhaaf kan biyya keessatti rakkate bira dhaabbachuuf ijaaraman. As dhiyoo garuu ergaa biyya Ahmad aangoo qabatee wanta nuti agarre keessaa jaarmiyoonni maqaa gosaatiin ijaaraman baay'een isaanii maqaa uummata sanaatiin saamu maqaa gosaatiin saamuu irratti kan xiyyeeffatan deebi'anii uummata balaa jala buusanidha. Fakkeenyaaf jaarmiyoota waggoota dheeraaf turan keessaa tokko jaarmiyoota akka Afran Qalloo fudhachuu dandeenya. Jaarmiyaa uummata san dhaabee fi ijaareedha. Jaarmiyaa uummata saniif dhaabbateedha. Faallaa kanaa garuu jaarmeenni san as dhiyoo sadarkaa gadi deemee balaa geessisuu irratti argama. Sadarkaa gadi deemee Harargee qoqqooduu irratti argama. Mee Harargee keessa jaarmiyoota waggoota as ijaaramanii fi balaa geessan haa ilaallu. Jaarmiyaaleen akka Afran Qalloo duruu kan jiraatanii as ga'anidha. Garuu as dhiyoo immoo kan balaarra bu'anii uummatallee balaarra buusanidha jennu. Goottan dabreef maqaa faawundeeshiniitiin waldaa Huraa Galaan faawundeeshin, Humbannaa faawundeeshin, Afran Qalloo faawundeeshin, Jinni Jaankaa jedhamanii wantoonni ijaaraman baay'een isaanii uummata Harargee gargar fageessuu irratti xiyyeeffatanidha. Uummata Harargee qoqqooduu irratti xiyyeeffatanidha. Jaarmiyaawwan kun baay'een isaanii namoota dhuunfaatiin kan hoogganamanidha. Garuu akka waan namoota gareewwan adda addaatiin hoogganamanii fakkaatu. Afran Qalloo fakkeenyaaf waggaa 60 fi maal fa'aa kabajataa jira. Faallaa kanaa garuu waggoota 8 dabre waan inni Harargee diiguu keessatti godhe salphaa miti jechuudha. Fakkeenyaaf nama miseensa Afran Qalloo ta'e argeedha. Nama itti dhiyeenyaan dhaabbata Afran Qalloo beekudha. Dhaabbileen akkasuma Ituu faawundeeshin, Ituu Maarree jaanii yookaan Huraa Galaan jaanii ijaaraman kuni hedduun isaanii akkuma Afran Qalloo akkuma Huraa Galaan faawundeeshin yookaan Huraa Galaan waldaa Huraa Galaan maali Humbannaa faawundeeshin jedhaman kana hundi isaanii jechuun maqaalee gosaatiin Harargee kan ijaaraman. Hundi kanuma Harargee tan gargar fageessan ta'an. Dhaabbileen kun hundi isaanii maallaqa uummata irraa funaananii uummata fayyaduudhaaf akka ijaaraman himanii garuu namoota dhuunfaa fayyadan. Garuu namoota dhuunfaatti fayyadamee uummata ittiin diiga. Mee waggoottan dabree Ituu fi Afran Qalloo jaamee waan taa'ame haa ilaallu. Biyyoota Arabaa keessatti xiyyeeffatanii uummata Harargee uummata tokko yoo jennu uummata akka fakkeenyaaf amma Itoophiyaa jechuun uummata tokko ifiifu. Har'a ilmi Oromoo intala Tigree fuudhee wajjin jiraachuu jira. Gurbaan Tigree intala Oromoo fuudhee wajjin jiraachuu jira. Harargee keessa immoo gosti gosarraa hin fuune hin jirtu. Afran Qalloo fi Ituu adda baasuu hin dandeessu. Afran Qalloo fi Humbannaa adda baasuu hin dandeessu. Gosa takkallee adda baasuu hin dandeessu. Uummata Harargee gosa itti adda baasuu hin dandeessu. Hundi isaanii waliin jiraatan wajjin dhuganii maatii tokko. Garuu waggoottan dabre biyyoota Arabaa keessa maal agarree gosaaf gosa qoodamaniiti. Biyya Arabaa tana keessa sadarkaa namni wal ajjeesuu irra gahe. Harargeen akka wal ajjeeftu godhaa turan.
akka wal fixxu godhaa turan. Eenyutu waan kana godha beektanii dudduubaan jaarmiyoota ijaaraman kana jaarmiyoota afran qalloo jaaman kan gartee Huraa Galaan jaaman kana kan gartee Humbannaa Foundation jaaman kana kan gartee Huraa Galaan Foundation jettan kana Foundation afran qalloo qoyatan waan akkasiitu uummata kana duubaa walitti diree biyya Arabaa keessatti harargee wal ajjeesisaa ture jechuudha. Jaarmiyoonni kun baay'een isaanii ummata fayyaduuf ijaaraman garuu ummata diigaa jiran. Maqaan jalqabaa ummata fayyannaadha. Maqaa bira kutee garuu gocha isaa gaafa agartu ummata diiguu irratti xiyyeeffatanii jechuudha. Akkuma isin hin jenne maqaaleen gosaadhaan wantoonni ijaaramanii baay'een isaanii namoota dhuunfaa harka jiran. Namoota dhuunfaatiin taligamanii namoota dhuunfaatitu ummata kan akka wal fixu godha. Maaliif beetanii kaayyoon waan kana? Sababiin gosa maqaa gosaatiin waa ijaaranii jaarmee tokko ijaaranii jaarmeenni san deebi'ee ummata diiguuf maal beetanii? Maaliif? Gosti fakkeenyaaf amma Harargee keessatti Harargeen akkamiin gosaa itti wal nuti Somaalee miti. Nuti ummata bal'aa Itoophiyaa ummata Oromooti. Hai. Akkamitti gosaaf jecha namni wal lolee wal ajjeesa? Maaltu kaayyoo tana duuba jira isinitti himu? Tokkoof tokko qofa isinitti hima. Sababiin gosaan namoonni walitti bu'anii wal ajjeesaniif. Akkuma jenne jaarmiyoota kanaatitu waan kana jecha. Nama dhuunfaatitu jaarmiyaa kan harkaa qaba. Namni dhuunfaa jaarmiyaa kan harkaa qabu tokko fakkeenyaaf amma jaarmiyaa Huraa Galaan waldaa Huraa Galaan kan jettan nama tokko harkaa qaba. Dhaabbata afran qalloo kan jaamu tokko nama tokkotu qabatee jaarmiyaa fakkaatee itti jira. Akka waan ijaaramee fakkaatee. Namni sanii maqaa dhaabbata kanaati maqaa jaarmiyaa kanaati maallaqa guurrataa ittiin sooramaa jira. Namoota kaaniin ammoo abalu gosa teenya tuqee deemu gosa san irra bobba'ee nama ajajaa jechuudha maallaqa fa'aa kanneefi. Maallaqa fa'aadhaan namni dhuunfaa san nama fa'aa bitee gosa teenya irra duulaa jira namni kuni deemi gosa san irra duuli jaan. Sana booda maal godha inni fiif acha keessa gosa jala dhokataa afran qalloo jala dhokataa yookaan ammoo waldaa Huraa jalaan godha dhokataa yookaan ituu siin jaa yookaan ammoo humbanna siin jaa achi duuba dhokatee sooramaa jira. Maqaa gosa teenya guddifnaatiin maallaqa guuru jira ifiif ammoo sooramaa jira achi nammoo namarra bobbaasee nama akka wal ajjeesan godhaa jechuudha. Biyya Arabaa keessa wantoonni turan kana turan. Amma fakkeenyaaf Oromoo biyya Arabaa keessatti wal ofeersii wal ajjeesaa ture dhiyoo dhagaa turtan. Faallaa kanaa garuu Harargee wal ajjeesaa warra tureetu jira jechuudha. Waldaalee kana keessa jaarmiyaalee kana keessa. Maaliif namoota dhuunfaatitu maallaqa saammata. Maallaqa kana saammachuudhaaf ammoo gosa teenya irratti namni duulaa jira jee maqaa gosaa jala dahataa achi immoo namoota walirra bobbaasaa jechuudha. Inni akka irratti mul'anne gosa isaa jala dhokata. Maqaa gosaatiin saama. Maqaa gosaatiin maallaqa funaana. Maqaa jaarmiyaa gosaatiin maallaqa funaana. Achiin ummata immoo wal ficcisiisaa jechuudha. Taateewwan akkasii biyyoota Arabaa keessatti baay'inaan jiran. Taateewwan akkasii hedduu dhaga'aman. Baay'inaan argaman. Amma tibbana jaarmiyoota Harargeetti maqaa gosaatiin ijaaramanii wal qabatee ummanni gixxim jee didee jira. Ummanni abadan nu barbaachiftan jee mormaa jira. Ummanni nuuf gahee jira jechaa jira. Abbaan fedha waldaa Huraa Galaan jee haa dhufu, abbaan barbaade Humbannaa Foundation jee haa dhufu, abbaan barbaade Afran Qalloo Foundation jee haa dhufu, abbaan barbaade Jinniif Jankaa jee haa dhufu, ummanni tolee jechaa hin jiranii jechuudha. Fudhatama dhabsiisaa jiran jaarmiyoota maqaa gosaatiin ijaaraman. Sababiin ummanni dadhabeef amma ummanni hubachaa jira. Jaarmiyoonni kun namoota dhuunfaa harka jiranii, namoonni dhuunfaa ittiin sooramaa jiranii, namoonni dhuunfaa ittiin sooraman kun ammoo deebi'anii ummata waliin fixaa jiranii jechuudha. Namoonni dhuunfaa kun gosa jala dhokatanii ammoo deebi'anii ummata waliin fixaa jiran. Namni jaarmiyoota kana ijaaru eessa jira gaafii jettu immoo barachuu qabdan ammaas. Namoonni dhuunfaa jaarmiyoota gosaa Harargee ijaaran baay'een isaanii biyya baqaa keessa jiran. Amsirees argee jiran itti dhiyeenyaan hin beekan. Dhaabbilee Oromoo kan maqaa gosaatiin ijaaraman baay'een isaanii biyya alaa jiran. Gariin isaanii Keeniyaa fi Ijipti jiran. Gariin isaanii immoo Saudi Arabiyaa fi Yemen jiran. Kaan isaanii immoo biyyoota Faranjii jiran. Namoonni biyya Faranjii jiran yeroo baay'ee waan akkasii maallaqaan taliganii maallaqaan naanneessan malee baay'ee xiyyeeffatanii hordofan. Namoonni dhaabbilee gosaa kana ijaaranii biyyoota garagaraatti balaa geessisan baay'een isaanii biyya baqaa jiran. Biyya lammaffaa jechuun fakkeenyaaf biyya akka Keeniyaa, biyya akka Ijipti, biyya akka Yemen jiraatan. Ijoolleen Saudi Arabiyaa tanuma agartee ajaja namaa fudhattee wal ajjeeftu looni. Ijoolleen Yemanis akkasuma. Immoo biyyoota akka Ijiptiif Keeniyaa yoo ilaaltan har'a maqaa gosaa ijaaraniiti warri san jaarmiyoonni sun achi keessa jiran. Keeniyaa yookaan baay'een isaanii Ijipti jiran. Ragaan isinitti himuu nan danda'a waan hin argerra. Namoonni kun maal godhanii
jireenya isaanii jiraachuuf jecha maqaa gosaa jalatti dahatan gosa himatanii jaarmee gosaa ijaaran namoonni biyya baqaa keessa jiran sana booda maqaa jaarmee kanaatiin maallaqa uummatarraa sassaaban biyya baqaa keessa ta'aniiti ittiin duroomanii akka immoo galiin isaanii hin tuqamneef akka immoo maddi maallaqa isaanii sana hin tuqamneef deebi'anii uummataaf uummata walitti diranii jechuudha deebi'anii harargeef harargee walitti diran deebi'anii gosaaf gosa waliin naqan akkuma Somaalee jechuudha uummata tokko geessanii wal ficcisiisan fadhii fi kaayyoon isaanii guddaan akkuma jenne galiidha bakka namoota biyya baqaa keessa jiranii waan kana godha baay'een isaanii biyya faranjii keessa namoonni jiranii niu dila sunu naannee sun dhaqqaban immoo maallaqa waan akkanaa deeggaranii xiqqoo namoonni garii kan miiraa waan kana keessa galuu ni jiran gosa xiyyaattu qabee jenna arrallee ilma dhiiraa faa ta'ee bara akka dubartiitti waan gosaa qofaan haasa'uu jira bara akka dubartii waanuma gosaa faa jabeeffatu jira akka waan guddaa tokko godhee bara waan ergamaan rabbii balaaleeffate arra nama gosa bara akka dhalaati gosa wal gaafata arra ilmi dhiiraa arra taa'ee Naayiroobii fi Kaayiroo akkamitti ilmi dhiiraa gosa wal gaafata gosa hin gaafatan ilma dhiiraa ati gosa tam ati gosa maal faayidaan isaa maali namoota miiraan waan akkasii faa godhantu jira gosa tana baay'ee jaalatantu jira waan faayidaa hin qabne namoonni immoo miiraan godhan tole haa jennu namoota immoo beekaa godhan kan galii asirraa argatantu jira ummanni keenya namoota san baree jira jechuudha biyya baqaa keessa ta'anii ittiin biyya baqaa keessa duroomuu fi jireenya biyya baqaa keessa ofirraa dabarsuu kanaaf jecha maqaa gosaa ijaaranii ittiin uummata fixan amma waldaalee kuraa galaanii fudhadhaame ana isinitti hima waldaan kuraa galaan jaamu Ijiptitti ijaarama achitti immoo saamicha gaggeessaa achitti immoo harargee waliin fixa afran qaloo hojjetan fudhadhaa gaggeessitoonni isaanii Naayiroobii jiran Ijipti jiran as ta'aniiti kaan achi ta'aniiti uummata daaraa waliin godhanii jechuudha akkasitti uummata tokko kan wal jaalatu waliin babbaasanii waliin diina godhanii arra bar namni Kaayiroo deemee argee hin qaanfataa bara uummata harargee uummanni harargee bar uummata biraa kan simatee uummata fadhe biyya fadhe dhufee nama afaan Oromoo dubbatu taanaan uummanni harargee uummata simatee wajjin jiraatudha uummata san diina godhaniiti arra Kaayiroo yoo laaltaniin anamma Kaayiroo sinan beeka Kaayirootti namni gosa wal gaafatee waliin jiraataara gosa wal gaafateeti walitti dhaqaara du'a walitti dhaqaara gosa wal gaafatee Naayiroobiin akkas Naayiroobii ifiifin argeen gosa wal gaafateeti gosa isaatti taaziyaa dhaqananii bismillaahi akkamitti namni gosa wal gaafatee gosatti taaziyaa dhaqa jiran maaltu akkas godhe beektanii namoota jaarmee sobaa kana ijaaranii maallaqa ittiin sassaabbatantu uummata gargar fageessee jechuudha. Arra Oromoo jaanii walitti dhaquun hin jiru. Arra Harargee jaanii walitti dhaquun sunuu xiqqaachaa jira jechuudha. Sababiin jaarmeewota kanneen. Osoo dubbanuu jaarmeewota Harargee qofaa miti. Jaarmeewonni maqaa sikkoo mandootiin banaman, jaarmeewonni maqaa baaleetiin banaman, maqaa biyyootiin banaman baay'een isaanis namoota dhuunfaan qabamanii jaarmeewonni hamaa jechaa hin jiru ammaas wanti isin hubachuu qabdan. Namoonni maqaa dhuunfaadhaan jaarmeewota ifiif hundeeffataniiti akka waan uummata bakka bu'anii fakkeessanii saamanii deebiin uummata sun walitti kaasaa jiran. Wanti kun guutummaatti mormamaa jira, uummanni didaa jira, uummanni dura dhaabbachaa jira jechuudha. Uummanni amma jaarmeewota tokko nu barbaachisu, jaarmeewota akkasiis hin feenu, jaarmeewonni kan waliigalaa wayya, jaarmeeyni kan uummata walitti fiduu wayya, jaarmeeyni kan uummata tokko godhuutu wayya malee jaarmeewonni uummata adda fageessan keessumaa Harargee Somaalee fakkeessan uummanni tole jechaa hin jiran jechuudha. Kanaaf ammoo jaarmeewota kana uummanni mormaa jiran. Osoo waan jaarmeewota gosaan uummata fixanii kana dubbannu guyyaa tokko pirezidaantii Shimallis Abdiisaa caffee Oromiyaa gubbatti waa dubbatanii turan. Pirezidaantiin suni kallattiidhaan waan dubbatan akka wanniiti. Xiqqasho mootummaa kana afaan qabe malee namni akka Shimallis Abdiisaa opiniyoonii addunyaa tarra ni jira jee nama dhugaa dubbachuudhaaf. Pirezidaantiin sanii waa baay'ee balleessa garuu opiniyooniidha baay'ee ni haasawa. Silaatti dhiisanii waa baay'ee dubbata ture. Guyyaa tokko waan gosummaa kana gaafatame namni yeroo baay'ee waan gosummaa jala dhokatuuf isinitti haa himu jee ture. Namni wanti gosummaa jalatti dhokatuuf intarastii mataa isaa qaba. Namni tokko dhuunfatti waan fayyadamu qaba. Achi jala dhokatee saamicha gaggeessaa. Hannaaf jee ture bakka kallattiidhaan akkas hono mataa dhiiraa. Namni gosummaa jala dhokatee jaarmee gosaa ijaaree gosa tana irra kaase jennaan dantaa dhuunfaa isaa qaba. Ati immoo haa gosatee jaalattu waan akkasii keerin godhin. Hattoota bakka namoonni jaarmee ijaaranii gartee jaarmee san fuudhanii jaarmee biraarra bobbaasan. Fuudhanii namoota biraatti bobbaasanii hattoota jechuudha. Hannaaf malee waan biraatiif hin godhan jee ture pirezidaantiin san har'aa'u ilaaluu dandeessu viidiyoo tana. Kanaaf uummanni keenya Harargee amma bayyanatee jiran fakkaata. Guyyaa 5 dura gama feesbuukiitiin poost godhee ture.
achi booda dhimma kun wanti nama dhufee dubbadheef achi booda wanti kun baay'ee ijoo dubbii ta'e har'a uummanni jaarmiyoota kana guutummaatti eksi godhee jira jechuudha. Kaansil godhee jira. Uummanni hin fudhannu jee jira. Uummanni keenya ammaas waan isin hubachuu qabdan. Jaarmee ijaarachuu barbaaddanii afooshaa barbaaddanii afooshaan teessan tan amma uummata tokkoomsitu. Tan uummata walitti fiddu. Tan gosaaf gosa hin ilaalle. Tan nama afaan Oromoo dubbatu hunda walitti fiddu ta'uu qabdi. Osoo dubbannu har'a nuti uummata Itoophiyaati. Uummata biyya tokkooti. Afaan Oromoo dubbatu bira dabarree sabaa fi sablammii biyyattii ifirraa dhiibuu caala. Ifitti hirkisuutu furmaata nuu ta'a. Itoophiyaanota walitti qabnee wajjin taa'u, Itoophiyaanota walitti qabnee wajjin nyaachuu amaleeffachuu qaba uummanni keenya. Tasuma uummanni keenya sadarkaa gosaaf gandaatti gabbu'ee walloluu caalaa sabaa fi sablammii biyyattii ifitti qabee ifitti dheessee Itoophiyaanota nuti Itoophiyaanota jee Itoophiyummaa fudhatee namni keenya wajjin jiraachuu qaba bakka wanti biraan jiru. Eeyyeen nuti uummata bal'aa Itoophiyaa Oromoodha. Biyyi teenya Itoophiyaadha. Siigaleemi naannoon teenya Oromiyaadha. Huyyaada dhuunfaa kootii jechuudha. An Itoophiyaawii ilma Oromoo gudeeda Oromoo irraa dhufeedha. Dargaggeessa Oromooti ani. Achi hin jiru jechuudha. Wantummaa namni gosa gaddeebee ganda gaddeebee yeroo hunda bakka gujuufa keessa deemu faayidaa waan inni qaba jee amanneef jecha mataa kiyyaa'u sadarkaa sanirra hin jira jechuudha. An Itoophiyaawiidha. Abbaan tokko waan tokko fiduu hin danda'u. An lammii Itoophiyaati. Ilma Oromooti. Siigaleemi akkas bakka dhumte wantummaa ani gandum hin qabuyyuu gandaas gosaas qabaachuu hin danda'u bakka. Maal faayidaan isaa ba'a? Wanti si fayyadee hin jiru beeku. Wanti akka wanti na fayyadee hin jiru. Kanaaf akkasii yeroo baay'ee waan akkasii jaarmiyoota akkasiifirraa eegaa jaarmiyoota ijaaradha. Jaarmiyoonni barbaachisaadha. Jaarmiyaan garuu kan uummata gargar diiguu miti. Jaarmiyaaleen Harargee keessatti ijaaraman baay'een isaanii gosa jala dhokatanii uummata diiganiiru. Yeroo biraas walitti deebina jaarmiyoota kutaalee Oromiyaa kaanitti ijaaramanillee dhukkee irraa kaafna isa akka Harargee kana nagarre immoo uummanni Harargee irraa akka uummata Somaaleetti gosaan akka ijaaramu gosaan akka wal bu'u akka gosa wal gaafatu ka godhe jaarmiyoota hattoota kana walitti deebina yeroo gaarii. Gosummaa maaloo jala namni kan sirbuuf hannaaf waan biraaf miti ko. Hannaaf waan tokko iyyuu jiru. Kan namni walirratti ijaaramaa wal jeeqaa oolu hannaaf. Hannichi immoo hin sifaa'uuf ikkoo hin beekne walumaan beekna. Yookaan sukkaara nyaata, yookaan soogidda nyaata, yookaan waan ta'e nyaata. Hin beekamu.